Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqabarratti hidhamtoonni siyaasaa dhihoo mana hidhaarraa hiikaman qondaalonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti hafan akka hiikamaniif gaafachuu itti fufanii jiru. Namoota mana hidhaarraa hiikaman keessaa tokko kan ta'e obbo Hamzaa Booranaa qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee namoonni hidhaatti hafan marti akka hiikamaniif kan gaafataa jiran keessaayi. Obbo Hamzaa Booranaa kan hafanis hiikaa jechuun hidhamtoota siyaasaa Oromootiif sagalee ta'uun cinatti lammiilee sababa hongeetiin balaarra bu'anii miidhamaa jiraniif birmannaan akka barbaachisu yaadachiisee jira. Hamzaan uffata suuraa lammiilee balaa hongee jala jiranii akkasumas abbootii gadaa Karrayyuu dhiyeenya ajjeefamanii fi kan qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiranii ofirraa qabu uffachuun yoo jiruu taate akkanatti jirra jechuun haala Oromiyaan keessa jirtu mul'isee jira. Ijoo keenyatti aanuun godina Shawaa kibba lixaa magaalaa Walisootti waraanni Biltsiginnaa ajjeechaa raawwate. Ammajjii 13 bara 2022 namni Shibirruu Bayyanaa jedhamu Walisoo irraa gara magaalaa Ammayyaatti osoo imalaa jiru konkolaataa keessaa buusuun ganda Darraa jedhamu geessanii halkan keessaa sa'aatii 3tti ajjeesanii akka gatan jiraattonni naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Reeffi nama kanaatis akka hin kaafamne waraana murnichaatiin kan ittifame yoo ta'u xumurarra manguddoon naannichaa kadhachuun reeffi kaafamee awwaalamuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Ajjeefamuu isaa malee sababa maaliif akka ajjeesan hin beekamuu jedhu jiraattonni naannichaa odeessa kana nuuf qoodan. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Garjeedaa fi Muggii dabalatee kanneen ollaa san jiran keessatti waraanni mootummaa tibba dabre konkolaattota hedduun garasitti fe'aman namoota nagaa adamsuu qabanii hidhuu fi akkasuma ajjeesuu cimsanii itti fufanii jiraachuu himu. Jiraattota naannichaa gidduu isaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Keessumattuu guyyoota lamaan dura yakka tokko malee maqaa sakatta'insa shanee jedhuun namoonni 8 kan rukutaman yoo ta'u isaan keessaa 3 lubbuun dabruutu himama. Kanneen hafan ammoo miidhaan cimaan kan irra gahe ta'uu namni dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku ibsee jira. Kan miidhamaa jiru uummata nagaa ta'uu kan ibsan jiraattonni waraanni kun naannawa baadiyyaarra qubatan sababii ta'eef wanta garasitti ta'e hunda addaan baafachuun rakkisaadha jedhu. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa godina Matakkal aanaa Dibaaxee magaalaa Gaalessaatti shamarran 4 rasaasaan rukutuun tokko yoo ajjeesan 3 ammoo madeessanii jiru. Amajjii 11 bara 2021 halkan sa'aatii 3tti fiinxaaleeyyiin Amaaraa kan mootummaa Biltsiginnaatiin deeggaraman godina Matakkal aanaa Dibaaxee magaalaa Gaalessaa jedhamtu bakka jajjaba gissaa jedhamutti dhukaasa bananiin shamarran 4 rukutuun takka yoo ajjeesan 3 ammoo madeessanii jiru. Shamarreen Mimmii Darajjee kan ajjeefamte yoo taatu Daraartuu Waaqtolee Asteeree fi Gaaddisee Taammiroo kan jedhaman ammoo kanneen madaa'anidha. Yeroo adda addaatti godina Matakkal keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa ajjeesaa qabeenya isaanii saamaa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Biiroon barnoota Oromiyaa asxaa waggoota dabraniif itti fayyadamaa turte jijjiiruun isaa dhalattoota Oromoo hedduu biratti komii kaasee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa asxaa isaa irraa odaa fi qubee akkasumas faajjii Oromoo haquun isaa murtee ji'a 6 keessatti murteeffame ta'uu mirkaneessani. Itti aanaan itti gaafatamaa Biiroo barnoota Oromiyaa obbo Galaanaan turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin namoonni OMN dhimmicha irratti dubbise murtoon kun erga Dr. Biraanuu Naggaa gara ministeera barnootaatti dhufanii kan murtaa'e ta'uu haalonni ni mul'isu jechuun adeemsa deemamaa jiru qeeqani. Qajeelfamni haaraan Biltsiginnaan gadi buusee caasaa Biltsiginnaa federaalaa keessatti muddama uumuun dhaga'ame. Tibba kana barruun iccitii miliqee sirnicha keessaa bahee ijoo dubbii jabduu kan tahee jiru yoo ta'u Biltsiginnaan naannoo Amaaraa dookumentiin sun kan jijjiiramedha jechuun jimaata kaleessaa ibsa baasus dabballoota isaa amansiisuu hin dandeenye. Dabballoonni Biltsiginnaa naannoo Amaaraa damee federaalaa fi qondaalonni paartii Abin dookumentiin dhossaa miliqee bahee dhugaa ta'uu
tahuu amananii ibsa bilchiginaa naannoo Amaaraa kan dhugummaa barruu kana qeequ fudhatama dhabsiisanii jiru. Bakka bu'aan bilchiginaa fi miseensa paarlaamaa kan ta'an Dr. Sisaay Mangistee ibsa karaa fuula Facebook isaanii irratti baasaniin tuffii uummata Amaaraa irraa qaban agarsiisa jechuun bilchiginaa keessaa namoota barruu iccitii kana qopheessan jabeessanii qeeqanii jiru. Humnoonni Tigraay haleellaa itti fufanii jiru jechuun waraanni bilchiginaa himate. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar bakkoota tokko tokko keessatti waraana itti fufanii akka jiran qondaala olaanaa waraana bilchiginaa kan ta'an Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa raadiyoo Jarmanii kutaa afaan Amaaraaf kennaniin ibsanii jiru. Waraanni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa mo'amee bahee kan jiran Jeneraal Baacaa Dabalee ta'us yeroo ammaa karaa Maayitsabrii, Abaargallee fi Amaaraatiin humnoota keenya haleelaa jiran jedhe. Ijoo keenya xumuraatiin Tigraayitti erga waggaan haaraa seenee haleellaa qilleensarraa humna qilleensaa Itiyoophiyaatiin gaggeeffame jaameen yoo xiqqaate namoonni nagaa 108 ajjeefamanii 75 madaa'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN ibse. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dubbi himtuun komishinara olaanaa mirga namoomaa Liz Tirosel ibsa jimaata dhimma Itiyoophiyaa ilaalchisuun Jenevaa irraa kennaniin gabaasaalee danuu fi rifaasisoo ta'an namoonni nagaa ajjeefamuu fi qabeenyi namoota nagaa manca'uu agarsiisan bahaniin yaaddofnee jirraa ja'ani. Wiixata gaafa ammajjii 10 haleellaa qilleensarraa dirooniin mana baaburaa midhaan daakutti raawwateen namoonni nagaa walitti qabamanii midhaan daaksifataa turan 17 ajjeefamanii 21 ammoo madaa'us eeranii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.